Mana irama kale angota kale. Kuma mari bashani wa Ashama kam kabajamtoota daawwattoota kiyya kun daawwachaati kan jirtan chaanaalii keessan Efii React viidiyoo barsiisoo fi bashannansiisoo akka torbee kanaatiin walitti deebinee jirra. Maatii kanaaf haaraa hordofaa taatan chaanaalii kana subscribe gochuun amma nutti makamaan affeerra kiyya yeroo hundumaati viidiyoo kana laayikiin xixiqqaa ta'uutaan laayik gochuudhaan gara viidiyootti. Araqee mastiikaa abbaa dhugatteekaa lola ijoollee keenya. Deebi'ee nuuf kinooriin kee. Kallaa koyaa mana shaashii yoo millee mana faashii baankiin daldalaa jira miyyoo beete baankiin hawaashii takiitii kaawwa dubartii yoo beete fudhadhu kaashii. Waan deete marii kan inni nkau. Nkau. Nfi ijoollee bis. Nyaatu ijoollee qofa gadi itti gura garaa gooti. Namichi nakkas gootu. Warra manaatti geessi. Dabbara. Bacacaa wala falfiis. Wati. Ijoolleen kee maal nyaatanii jiraatu? Ati bakkeedhaaf itti jirtaa ijoolleen bakkeedhaaf qola gadaa funaantee nyaatti. Wati. Nama fiddeetta. Waaw ajaa'iba baay'ee namatti tola. Nama akka godhu jira garuu dhala qabaatee namni kana godhu hin jiru. Yaa nama akkasii yoo jiraate viidiyoo kana sheer gochuudhaan ittiin ga'a. አቤት ጎት አቤት ምን ልታዘዝ ወንድሜ? ሎቆሎቃ እንጀራ ይቅርታ ወንድሜ፣ ለቆሎቃ የሚባል ምግብ እኛ ጋር የለም። እኛ ጋር ያለ ምግብ ዶሮ ፍርፍር፣ ፍርፍር በስጋ፣ እንቁላል በስጋና ፓስታ በአትክልትና በሱጎ ነው ያለው። እንዴ ሎቆሎቃ በቆርቢ ቤክቱ? እኔ ለቆሎቃ በቆርቢ የሚባል ምግብ አይቼም ሰምቼም አላውቅም። አባዲ ገበሬ ፋብሪካ ሎቆሎቃ እንዴቱ ሲስተና ጋር ሲሰቆይ ምን ሎቆሎቃ ማለት ይሄ ነው። ቆርቢ ሞ ይሄ ነው። አንድ ላይ ሎቆሎቃ በቆርቢ ዋው ajaa'iba taalentiin lammii tokkoffaadha namichi kun amma ammaatti hin danda'amne. Hello. Bageta sim bage gurba mal taate mootummaa Waa'ee siibii darabtaante. gidduu kanaati kun. Eenyudha sinin barre? Ati gaaddisaa miti gurba. Gaaddisaadha eenyudha sinin barre? Bageta sim gurba mal taate kun abbaan kee maalan gurgura jechaa jiraasi. Birrii muloona tokko moo maal fuudhattan jenne ati gurba hatte moo saamte moo maal jennaan makunuu nutti ulfeete. Gurba abbaa keef gaaddisa taate jennaani nigdi baankii sarafuu jammarte. Maal haasaa jirtu naan galle wanni? Atiin diddeen jedhe maal taate ante mootummaa zarafamaa gurbaa akkamitti mootummaa zarafta kunoo abbaan kee daganamaati. Dhangaa booqaa sanan gurguramu akka amantaa jechaa jira. Maali gurbaa maaf akkas gootati? Maalan godhe wanna jechaa jirtan hin barre maali birrii maaliin fuudhemmoo? Muloona tokko hatte hin jenne maalitti goota? Maal akkanatti mandararra deemtanii haasoftu nan deebisa birrii yoo ta'es miliyoona tokko immoo isaan fuudhe be'anii kumuma 500 waan Kuma 500 nan deebisa. Abii bakka kaasteetti jarattiin kuni nuunis nu quunnamuu qaba namichi kun. Waan hojjechuu qabamni yaada keessan koomentii jalatti nu barreessaa. baay'een saamne be. Kumuma 500 saamte ati? Nan saamne be nan hojjedhe be ijoollumatu hojjetaafan hojjedhe. Ijoollumatu hojjetaaf hojjedhe hojii sirrii argatte abbaan kee gaa kun funyoo fudhatee fiiga jedhanii ammatti bilbilii waa jedhiin malee amma namichi sirrii ta'an jiru maal taate ati? Bilbiliitti miti maal obaa rakkoo miti anoti koo bayyiin hin saame kuma 500 saame jedhiin ka maal jennare kan gudiidha. Ara akkasitti mandararra deemtanii oduun haasa'inaa hoo barbaachisaa ta'e birrii kana deebisuu nan danda'a wanna tokkollee hin goone. Ati maal hojii hodhatte barumsaaf si erga hoo yuunivarsiitiyyuu ati mangistii saamamaa gurbaa. Abbaan mafaa keessan irraa qabattanii isin haasaa kana deemtanii gandarra maqaa koo facaasuma hin dhiistanii be. Akkuma naannoo keenyaatti maqaan keeyyuu lattafameera. Goosh jedhaniitu gaaddisaa jedhani. Amma nan dhiistanii amma siniin ga'u bakka nan deebisa birrii yoo barbaachisaa ta'e nan deebisa. Namatu hojjetaafan hojjedhee qofaa kun hojjenne waan ta'eef na dhiisa amma. Abbaa gadi bilbile kaadutoo rakkoon qabdu abbaan gadi bilbile mee jajjabeessani amma hatumtis jajjabeessime.
Maala wanda singashe abbaa koo keessa maal singashe magboo maal abbaa koo takkaasutan eenyurraa immoo dhagaye abbaan koo. Baali biyya beekoo hidhaa galtaka. Arasi naa hidhu waaqa anaana ni dhamu birriidhaan deebisaa barbaachisaa ta'e nan deebisa narraa afaan keessan qabaddaame ammasin. Deebisaa warri birrii mootummaa karaa malee fudhatanii deebisaa warri immoo hojjetatanii warri bara ifiitti hojjetan immoo nuquun nama. Boolla gugeen eenca daggalaa angootan barsaa waygoota dhumee keenya qammanaa dhiira maqalee angoota qalee alii cirrii yaa ijoollee maalii yaa dhiira baalee yaa ijoollee gara suudhuutii Anira wama ya jolle hambo lagasa wagi anira wama ya jolle gimbi abdi saga wijana banguri anira wama labba wayesa kufera jote malgodu garu ijolle lalo tase buluma Utuma name amata dole Darabba gadang Baro tumzang awame fidare Awe gajbadu Balage koftu dobnang gabbadu Daru duke sana gudera no begu jolle ko mare gawa ga na rayu na to duke daga durbe begu na sama ugam ani sinam marga jirtan kuni Egaa akkuma yeroo darbe sana waadaa walii galle bulchiinsi magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee mana kana sidii kennaniiru. Qabeenya keessatti. Isichaa tokko yeroo darbe akkuma dhuftaina biratti gaaffii deebii taatanii kantiibaan magaalaa Finfinnee kabajamoo adde Adaanech Abeebee bilbilanii jaarsi kun nama biyya kanaaf haasaa guddaa kaffaleedha. Umurii dargaggummaa isaa waraana keessatti fideedha. Kanaafi hamma dandeenyetti gama kanaanii hin gargaarra jedhanii mana kana isinii kennanii jiru. Mana kana isaantu isiniif kenne. Ani dhuguma iddoo kanangaa kanan argaa wayin immoo sagantaa kanangaa miti haraarra boombaa jala yuunan bula jedheeyyan. Waaqayyo jireenya bal'aa isaanii fayyadu boombaa jala buluu iitiiti isaan immoo fooqii kana fakkaatu sagantaa kana fakkaatu gulantaa kana fakkaatu keessa bulu. Ifatti bayi dadhabdeetta arraba kee qaraan miti dhugaa keetu quuqama keetu guyyaa isaa eegee gooftaa Yesuus Kiristoos bakkeetti si baase jedhanii waan kana naa yaadaniif jireenya guddaa isaanii fayyadu. Anillee akka gammachuus ta'e akka naasuus ta'e waan odeessu afaan kuma koo keessi nadii lallaa jechuun dandadhabde dhugumaa laata lakki kun abjuunatti fakkaata ammayyuu ammayyee tokko ji'a lamaatti dhugaan natti fakkaatu namuma goree bulee keessumuma mana namaa buluu natti hin fakkaanne waan isaan kana naa kennamiti gammachuu kooti keessa koo guute ama kootu qabda ilaaltanii fincaan hudduu keessa na guuteeranii beeku ijoollee kun gawa gayoon arraayii na xoofu gaata gadirtanii ani beeku naasuma gammachuu dhuguma hiyyeessi kaleessa karaarra turte lafatti galchuu dhabdee lafa lixxuu dhabdee mimmaan harcaafte dhuguma immoo mootummaan na argee dhuguma immoo ani Abbaa guddaa nu jiraadha baay'ee umurii dheeraa nu jiraadha isiniin jenna adde Adaanech Abeebee isinillee guddaa nu galatooma. Absaamuu Lamuutu atis illee nama kana karaarraa qabdee waamtee fiddee jireenya kanaan ga'u keef guddaa galatoomi. Yaada keessan koomentii jalatti akkasiin barreessitaniif abdiin qaba. Ati jechuun jechuudhaaf jilba kee lubbuu kooti mati. Namba deekaa dhibbi tokko namni tokko zoor jettee siiraallaan namba de ayyaana geetaachoo sanbata ofirra gala gaggale. Namni tokko akkanatti si jaalatu beektee namni tokko si daffaruu hin qabu siifan du'aa siin jiraatan jilba kee kan naa godhe. Nagaffee. Baru kutee. Amma suratan dua jennee. Du'e kana jaalu maaltu jira maanni hin du'een lafa keessa sii badee sii fedhe.
አስተማሪ መኮንን don't forget me okay እሺ ተነሳት ወደ how are you I am fine thank you and you student of Ethiopia ስቱደንት ኦፍ ኢትዮጵያ ታይቲ ብሪ ጉራኔ ሳይ I am fine, thank you, and you. I'm fine. I am fine, thank you, and you. Huh? Antuan jiru alunan በኢየሱስ ስም ከነማል ገና ነምነ ከነቲ ምን አይነት ተበቱ Eessaan gurbamne ከነነን ገተካ ከነማን ነምኑ ማለ ማንጀት irbaata kee of jalaa gatta. Irbaata keef jalaa gattaate tuun beeke maa jechuudha wanta akkasii nyaata kee dhabar. Waayoo garagara uleen fuudhee marani gooftaa hin baase. Hello. Wala kano. Maal ballees? Maal ballees? Maal yoo jiraachuu natti? Deebacho. Maal ballees? Maal? Deebacho. Maal ballees? Maal bacha gaddeebisu? Gaddeebisu maaloo? Injiranii maal? Injiranii maal warri baraara? Maal? Maal ture? Maal ture maara maal kana? Maal Wala kano. Hundumtu fuudhan. Hundumtu fuudhan. Ana bichaatu fuudhan. Maal yaadi dareen bitaa fuudhin. Maal yaadi? Maal yaadira? Ana. Maal ngasiin immoo dhaabbachaa funaa wayuu kana. Maal ngasiin namatti muraasni. Baay'ee gasi. Baay'ee. Waayoo garagara uleen fuudhee marani gooftaa hin baase. Hin baastee na boqor. Uleedhaan si fuuchuu dhuftee rabbumata irraa si hambise si. Anna wanta ramatu. Wanta raanjira. Malo. Wanta ramatu. Si ammoo jiween qabadhee jira boodaa sufnu. Waan gata kanatti naannoo tuunanii tattaa gaba. Boodaa sufna hojii wayii qabadhee jira. Tole sammuu. Cufi bakka. Ani koo cufi. Ani cufuu hin danda'uufidha. Like dhugaa nu cufuu hin danda'u beekta. Utuun sagalee addaa olii bulee kan inni keessatti. Maafi cufteeti? Koo dhugaa ati cufuu hin jedhu. Uff, aan akka keessa wajjin dhangaggaan jiru luqqeensaa waan dibachaa jiruufidha. Ani ni cufadhaadhis. Kun dhagaa olii buleedha. Jabaaddu bakka wanti godhan hin jiru. Maal ta'a yoo yeruma cufisiin jedhame yoo cufte. Al tokko tokko ajaja fudhachuun hin barbaachisu. Maal inni jaan? Safuudha abbaa! Ormaadha keessa nageeffadhaa! Ableela! አቤት Ableela! Si! የቡታ ጋር የፍራክሽን ሰዶማኪስ Iyya si joodin! የፍራክሽን Yoo hojjetaa much! Hin hojjechiistu sammuu! Yoo sammuu hojjechuu dide mormiin hojjechiistu! Safuudha abbaa! ኦኬ Asaanti! Asaanti! Gobas! Bataam turu! Bataam turu! Kilaan polisuudhaan! ኦኬ ኦኬ ኩኖ yeroo sammuu keessatti fayyadamuu jalqabdan kunoo edha durboota sin caalaa irraa warri dhiiraa mataa fo'aa callisaati isin Bona! Bona! digdamii saddeet soddomii Eenyu taphattamaan? Badaa kana! Akkamitti hojjette boon? Sammuu! Mormaan hojjete saantiirra! Maal abbee maqaa mana bistuu? Maqaa mana seqa! Utuu mana koppii banattee hin jiraattan. Koppii peestee nan gashitu ati. Morma hojjechiiste kaa sammuun hojjechuu dinnaan. Out my class. Out! Out my class! Bari kilaasii godha. Maal kun ijoollee? Isaan batu xinnoo seenan.
My God, to generation. Yoomuu sammuu keessan itti fayyadamtu. Hundi keessan tokkuma. Copy paste. Hundi keessan mana copy banadha. Ansiriin barsiisoo. Hin taanaan dooktarii. Yoonaas hin taatu dooktarii akkas. Hin taatan. Sammuu rabboo. Astamaari boqonni baay'ee gaddaniiru ijoolleen keenya maal taatan isin maaf copy paste gootu dhiisaa waan akkasii. Barataan Oromoo kamiyyuu qaxalee ta'uu qaba barumsa isaa irratti jabaachuu qaba. Dhugaadha wanti naasaa jiru. Eenyu dhugaadha. Korraa. Irkoon beekee eeyyee hiriyaa isaatiin aan jedhetu. Galu. Ani maatii keessa maaltu na dhibeera? Kunoo, filaa kunoo. Mucaa keessa guddifadhaa. Akka barbaadan yoo barbaadan namaaf laadhaa. Yoo barbaadan guddisaa dhimma maatiitti hin dhiqan. Nan yaallatu. Galu. Irkoon si wajjin miti anaa wajjin miti. Irkoon hin beeku. Anis akkasuma jedhe. Irkoon hin beeku jedhee na argita moo yeroo muraasa booda immoo kan akka kanaa 20 hiriiree dhufa laata. Ani immoo keessaan dhimma mana keessanii dhimma ijoollee manumatti oomishaa guddisaa naan gidduu nan gashinaa naan na dhiisaa naan jireenya mataa koon jiraadha na dhiisa isayyuu hirkoodha immoo jedhanii keessaa baasanii hiriyaa gamtaati. Hiriyaa. Ofii balleessite gamtu. Hiriyaa kooti. Ofii bootee irkoon hin dubbatutti hirkotti. Gamtaa jechuun hiriyaa gamtaa miti gamtaadha. Isheen hiriyaa gamtaa. Hiriyaa gamtaa miti. Hiriyaa gamtaa naan jedhani. Gamtaa moo hiriyaa gamtaa? Hiriyaa gamtaa. Kan naan gali. Hirkoo wajjin sun kan argitanisi. Mana dhugaatii keessatti ol argina. Argitanii hojii keessan sobadha kun hirkoon hirkoon mana dhugaatii ejjatee hin beeku. Hojii keessan naan jedhe. Hojii keessan. Hojii keessa kan saa. Hojii keeti. Hojii komo? Hojii kee. Nan Ameerikaa wajjin akka hiriyaa tokko goleessaatan gatii kaffaltaa wajjin. Kanaafi maalumaafuu yaadaan dhimma kana akka itti nama hin beeku. Garuu narraa bu'aadha. An waan hundumaa isanatti feetan na dhiisa. Guddifadhaa mucaa keessan. Waliigalaatti guddifadhaa. Mucaan eenyutti akka inni waamamu waliigalaatti guddifadhaa. Anaan garuu na dhiisa. Kanuman jedha. Kan akkamiin godhii nama nama. Hirkoot mana akkasii godhadhee nama nama. Kan nu amaneera. Ana maneera jalqaba garuu kunoo filannoo biraan hin jiru amanuu kanuman jedha. Hirkoon mana dhugaatii dhaqee waan akkasii mana. Kun hin godhu gonkumaa waan akkasii xiyyaa irratti du'aadhatu hirkoo waan akkasii godha cira yaadamu malee. Hayyeen viidiyoon irraaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kanneen turanii yaada keessan koomentii jalatti na barreessaa. Anaa waliin viidiyoo kan biraan haga walitti deebinutti nagaan naa jiraadha. Ciao ciao.